bishaan yoo sirnaan itti fayyadaman madda dhugaatiiti yoo jallitti moqonnaaf madda anniisas duubsaawut bobaan dhaadatti Itoophiyaanis bishaan laf jalaaf gubbaa laggeen hedduulleen badhaate garuu ittiin dhaadattes ittiin bashannantes hin beekne laggeen jajjaboon Itoophiyaa keessa yaa'an tokko laga Abbayyaati. This is the white oil of Ethiopia. Akka lakkooftu warri Itoophiyaa bari 2003 naannoo Benishaangul godina Matakkal ana gubaa jedhamutti dhagaan bu'uuraa ijaarsiisas eegal hidhii kun ijaaramee xumuramee anniisa maddisiisuu akka karoorratti waggaa 5 qofa fudhate ture sababa malaamaltummaa corporation civil engineering yookaan meetekiin akkasumas sababoota garaagaraa lafirra harkifate ganne dusla lakkoofsis abdiin lammiileen biyyattii hidhichirra qabanis dukkanees yeroo Itoophiyaan qabeenyi sirra fayyadamuuf jettus shirri Itoophiyaa irratti xaxamdaangaan qabu qabeenyi sirra akka hin fayyadamnes afaan luugamuuf yaalan. Our unfortunate inability to utilize the Nile River so far is deeply embedded in the psychology of our people. Gowwaan bishaan keessa dhaabbatee eebota or yabbayn lij wuhaxamma. Pirezidaantii Taanaaf walitti qabaman mareerumaan uummata damee Oromiyaa Bawwaloo Abdii. Rakkoon ijoon hidha kana rakkoo gaggeessumaatiin jalqaba. Gaggeessummaa hin arganne. Lammaffaa shira keessa gale. Sadaffaa hattummaa keessa gale. Rakkoo wal xaxaa bulchiinsa piroojeektii guddaa hamaa keessa gale jira. Kana muummee ministeeraa keenya torbaanii deddeebuun rakkoo bulchiinsa maneejimentii isaa sirreessuun rakkoo dhiyeessii isaa sirreessuun piroojeektiin kun bakka kufe bakka abdii hin qabne ka'ee deebii akka abdii horatu deebii akka lubbuu horatu deebi'eetiin immoo akka karaarra bu'u kan godhame tokko isa kana jechuudha. Duubtaa'us jedhan Abbawwaluun dhaloonni gaafa ida'ame gaafa tokko ta'e gaafa qindaa'e maal akka hojjechuu danda'u hidha haaromsaa kanarraa barannee gara fuula duraa imala badhaadhinaa biyya keenyatti calqabne kana galmaan ga'u keessatti gama hundaan roga hundaan akkuma hidha Abbayyaa irratti goone kana misooma garagaraa irratti hojiin baay'ee hojjetamaa jira. Artistoota qaqqaalee Oromoon qabde keessaa tokkoof ijaarsa biyyaa gamartiin utubaa kan tureef jira artist Caalaa Bultumee immoo ijaarsa hidha haaromsa guddichi Itoophiyaa waggootaaf shiraan harkifataa ture yeroo ammaa rifachuu dabre sadarkaa xumuraa arga'u kutannoo hooggansaaf gumaachi lammiilee arguu hiyyaatti ana abbaa carraatii jedhan. Ulfinni sabaas asirratti mul'atee dadhabbiin ilmaan saas dadhabbiin ilmaan biyya kanaas asirratti mul'atee jajjabinnii fi ciminni ogeessota biyyi kun qabdus immoo asumarratti namoota ishiin dhalatanii hojjetamee sadarkaa akkasii kanarratti arguun baay'ee waan guddaa nama gammachiisu. Dursaan garee falmitooti hidha haaromsa guddichi Itoophiyaa ዶክተር ያዕቆብ አርሳኖ ሞ የዛሬ 12 ዓመት ግድብ ሲጀመር ለኛ እጅግ በጣም ትልቅ ደስታና የኩራት ምንጭ ነበረ። hidhi haaromsaa guddichi Itoophiyaa waggaa 12 har'aatti dhagaan bu'uuraa kaa'amee ijaarsi isaa yoo jalqabu lammiilee Itoophiyaaf gammachuu guddaa ture. Biyyoota ollaa fi diinota Itoophiyaa biratti ammoo gaddaa fi komii guddaa ture. Hidhichi dhiibbaa garaagaraan barootaaf akka harkifatu ta'us jijjiirama as immoo olola diinaaf gurra osoo hin kennin ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gama tokkoon ijaarsi akka itti fufu gama kaaniin ammoo mariin akka gaggeeffamu taasisaa turan. Jigaggeessaan olaanaan hidha haaromsa guddichi Itoophiyaa Injiinar Kifilee Horommoo hidhichi barootaaf harkifate abdii yeroo irraa namoonni kutatanitti ijaarsi isaa ariifatee amma persentii 90 argaeera jedhan. Namnis abdii kutee piroojeektiin kun kufeera kan jedhu piroojeektiin kun homaa abdiin qabu lafa jedhamutti egaa jijjiiramsi kuni lubbuutti godhee yeroo kanarraan ga'eera. Piroojeektichi hagammaatti immoo deeggarsa lammiilee Itoophiyaa qofaan baasii birrii biiliyoon 100 biiliyoon 81 fi miiliyoon 200 horiitti baasiitti ta'uu haman Injiinar Kifileen ammas xumurii isaatiif lammiileen Itoophiyaa akkuma armaan dura deeggarsa keessan cimsas dhaaman. Ambaasaadara piroojeektii kanaa hundumtuu ta'ee isa jalqabame kana beekumsaan ni beekumsa beekumsa isaan abbaan sagalee qabu sagalee isaan abbaan horii qabu immoo horiidhaan nu bira dhaabbatee akkuma jalqabame kana fiixaan baasuudhaa fi